Latoota booniituu bakkam jirtu nagaa keessanii har'a kan argamnu Bishooftuu itti argamna. Bishooftuu hora Arsadiitti argamna. Namoonni baay'een kan laga kana dhufanii moqfataa jechaa ooluuti. So namoota jiran kana gaaffii gaggaafannaa. Bakki kun bakka irreechi bakka Oromoo biratti baay'ee beekamaa ta'e bakka irreechi itti irreeffatamudha. Bishaan kun akkuma argaa jirtan bishaan baay'ee namatti tolu. Namni baay'een illee dhufee itti bashannanudha. Namoota as dhufanii bashannan keessa muraasanii gaggaafadha. Namoota illee baay'ee afaan hin danda'anii afaan lamumaan illee gaafachuu yaala. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Amma olii gaddeemeen gaaffii gaafadha jechuudha. Warra YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu akka hin daganne baay'een isin jaalladha. Baay'ee jaallattoota keenya namta afaan naahii kullee argadheetiin jira. Maaliif yoo jettan namoonni asii baay'een afaan hin beekani. So maqaan keenyudha? Baadabalee. Maqaan keenyu Normaalii namni laga kanaa machaadha. Mana farsootas jira. So inni afaan naahii kun na gargaara. Amma dhumaatti turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Turtii gaarii. Baay'ee jaallattoota keenya obboleettii kiyya tokko biratti argadheen jira. Maqaan keenyudha? Jaamiyaa. Translate gochuuf hin dagatii yoo ishee wallaalte. Eessarraa akka dhuftee fi lagi kun akkamii maal hojii dhufte? Eenyu wanzi እንዴት አየሽው? የት ነው የምታድሪው? እሺ ዶርም ነው። ምን አይነት ዶርም ይዛ ማል ወጂ ዱፍቴ? እሺ ምን ለማድረግ ነው የመጣሽው እዚህ? እሺ ለመማር ነው የመጣሁት እዚህ መካነ ኢየሱስ ኢቫንጀሊካል ኮሌጅ ሊደርሺፕ ኤንድ ማኔጅመንት ኮሌጅ ለመማር ነው የመጣሁት። ኦኬ ግን ካናን ጀዴ ለጋ ካና ማለት ጂ ዱፍቴ? እዚህ ቦታ ምን ለማድረግ ነው የመጣሽው? ለመዝናናትና ማይንድ ሪፍሬሽ ለማድረግ ነው። Mind refresh. Okay, laga kana kamitti ilaalte bakka kana lagi kun maaliin beekama? Maaliin beekta laga kana? Lagi kun seenaa akkamiidhaan beekta? ይህን ወንዝ እንዴት አየሽው? ዋኝተሽዋልስ? መዋኘቱን መዋኘት ስለማልችል አልዋኘውም፣ ግን በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ሁሉም መጥቶ ቢያየው ደስ ይለኛል። እንደዛ ነው። ቶሎ ጌፈቶተ ኬኛ አዛርቲ አናጋቲ እንጅሩ ሲናጋርት ደያደ ለጊ ኩኒ ማሊን ቤከማ እቹን ለጊ ኩን አካ ሴና ለጋ ከና አከምት ደጌሴ ዱፍቴ ነቲና ጀዲሚያዶ የዚህን ወንዝ ታሪክ እንዴት አየሽው? እንዴት ሰማሽው? መጀመሪያ ስመጣ እዚህ ጋር መንፈስ አለ ምናምን የሚውጥ ሰምተን ነበር የመጣ ነው፣ ግን እውነት አይደለም። ያው እየመጣን እየተዝናናንበት ነው ለሶስተኛ ጊዜ ማለት ነው። ለሶስተኛ ጊዜ ሲያሰዲ ዱፍኔ ላላ ጅራ። ኦኬ አሱማ በኩማ ከናል ተሞ ኢራናን ነው ፍተኒ ላልተኒ ያጀኒሜ። አሁን ከዚህ ላይ ለመግባት አስበሻል ወይስ ወደ ቤት ነው አካባቢ? ወደ ቤት ነው። አሁን ስለመሸ ሰዓቱ እየመሸ ስለሆነ ወደ 12 ሰዓት ስለሆነ መግባት አለብን። እሺ ዳወቶታ ጃለቶ ቦኒቲው ቢፍ ዳምሳ ቀብዱ ዮ ቀባቴና ጀዲም። እኛንስ እንዴት አየሽን? ማለቴ እዚህ ጋር የሆነ ተቁላልተን ስታይን አንተ አሪፍ ናችሁ። እንደ ጀማሪ አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። አዎ እሺ ዱመረት ዳምሳ ቀብዱ ዮ ቀባቴ ዳምሱ ሰሙቂ ከሰጅሩ ዮ ቀባቴ ዋይ ለጋ ከናስቴ ዋይ ቻናሊ ከናሲ ቻና ጀኒ ኦኬ። ስለዚህ ቻናል መልእክት ካለሽ ማለቴ ይሄ የቦኒ ቲዩብ ማለት ነው እና እንዴት አየሽው ወይስ? ኦኬ ያው ይሄ ፈርስት ታይም ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ እኔም ፎሎ አደርጋለሁ። ስለዚህ እናንተም እሱን አድርጉት። እሺ እናመሰግናለን። ባየ ሲጃልና ማለት ነው። እኛም በጣም ባየ ሲጃልና ማለት በኦሮምኛ በጣም ይወድሻለሁ ነው እንዴ? እንወድሻለን። ይወድሻለን ነው? እናዋድልሽ አብረን ነው እንዴ? እሺ ቴንክ ዩ ሲስተር። አየ ጃለቶታ ኬኛ ነሞታ ሶፍሲሳ ቱረለ ያደከሰከ ኑላቻ ቱረኒ አፋኒ ሂካፊ ቱረ አመ ቶኮ ያላቲን ጅራ በኪ ኩንጋ ባይ በከ ነምጅ ቶሉዳ በኪ ኢትሬፈተኒጋ በከ ገማሰነዳ አችረና ነደቁቲ ነጋፈታ So ammas gaaffii muraasa nama biratti qabadhee jiru nama noon argadhe ittiin fufaa nama tokko boleessa kiyya tokko na bira jira. Ayyee maqaan keenyu? Maqaan koo Naa'olin jedhama.
Tole na wale sarara dhuftee maal hojjettaa laga kun akkamitti ilaalte? Ani gimbii irraan dhufee bishooftuu kana gama ergiin jiraachuutti xiqqoo bubbuleera. Baay'ee iddoo namatti toludha gaa kun tuun bashannanaa ilaalaa jiru atis na argite kana fakkaata. Ayyee mee waa'ee laga kana seenaa kamiin beekta? Oromoo biratti lagi kun maaliin beekamame? Horri kun egaa hora seena qabeessadha gaa akkuma aadaa Oromootti lafa irreechi itti irreeffatamudha. Gaafa ilaalan illee egaa baay'ee iddoo kan namatti toludha gaa akkasitti ilaala natti tole baay'ee iddoo bareedaadha. Namoonni illee akka dhufanii daawwatan carraa kanaan afeeruun barbaada. Ayyee mee namoonni baay'ee magaalaa kana keessatti afaaniin beekanii mee rakkoon isaa maal jettee yaadda? Kun egaa noormaal irratti hin hojjetamne jedhee yaada akka nama tokkootti akkas handhuura keenya taate lafa aadaan Oromoo irreechi irratti irreeffatamu taate akkasti kun ta'uunsaa riilii xiqqoo nama gaddisiisa. Egaa abdii qabna ammallee tokkummaadhaan jabaannee yoo hojjenne kana caalaa jijjiirama guddaa hin fidne yaada. Mee fakkeenyaaf akka magaalaa kanaatti ati taappellaa mata afaan Oromoo bichaadha dhugaa taappellaa qofa afaan Oromoo haasaa biyya kana mee biyya I don't know namni isaa ijoollee isaallee afaan barsiisuuf fedhan qabu ta'ee mee ijoollee magaggaafannu ijoolleen argullee afaan Oromoo hin beeknu naan jedhu mee maal dhaamsa akkamii qabdu? Dhaamsiin qabu asirratti of beekuun beekumsa numtu mataansaa kanaaf ofitti tuqaanuu baanneen jedha akka nama tokkootti dhuguma gaatis akka tetteegaas keessatti barjaama duwwaatu afaan Oromoon barreeffameera malee inni kaan egaa waan biraati sirriidha gaa kun nama gaddisiisa akka nama tokkootti kanan jedha gaa baay'ee. Ayyee guddaa galatoomii yaada nu laatteef bishaan kana seentee daakuu hin dandeessa utaale keessatti yoo naaf fixeeraan viidiyoo koo guddaa galatoomi. ስሜ ንግስት ይባላል። ለምንድን ነው እዚህ የመጣው? ያው እዚህ የመጣ ነው ሆራን ለመጎብኘት ነው። ኦኬ ይሄን ሐይቅ በምንድን ነው የምታውቁ? የኦሮሞ ባህል ኢሬቻ የሚከበርበት ቦታ በዛ ይታወቃል። ኦኬ ይሄ በዚህ ይታወቃል። ቴንክ ዩ እናመሰግናለን። ይሄ ቦኒ ቲዩብ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ። እሺ እኛ አማ ቢሻን ከና ቡኬቲን ጅራ አኩማ ገርተኒ ቢሻን ከና ijoolleen illee daakuudhaan akkasuma namatti tola daakiyye farra jira asiin immoo gaaraan marfamtee jirti itti naa qabi kaamera asiin gaaraan marfamtee jirti akkuma jirtutti lagi kun gaaraan bakki irreecha itti kabajatan gama keessadha asirraallee fagaata deemuudhaaf yeroo biraa isin agarsiisna so yoo nama interviewuf iyyamamaa ta'e arganne viidiyoo kun itti fufa amma turtiin keessan waliin haa ta'u jechuudha. Jaallattoota keenya dhugaa bakki kun baay'ee namatti tola nam hedduullee asirraa dhufeeti kan bashannanu ababaa waan garagaraan bareeddeeti argamti bakki ishee. Ayyee jaallattoota keenya namoonni baay'een afaan haasa'uuf yamamoo miti I don't know rakkina siyaasaa biyya kanaati kan uummata keenya joonjesse yoo interviewun si godha jette siyaasaa fi maalidha beekta kana si rakkisa namoonni baay'een akkuma agartan asirra deemaniiti bakka bashannanan ijoolleen illee bakka kana dhufaniitu bakka isaan bishaan dhuguutti daakaa turanii dhufanii nyaata አይ አባት እየበላሽ ነው ምንድን ነው ቁልቋል ማለት ቁልቋል ያው እንደምታየው ቁልቋል ነው በለስ ማለት ነው አንተ ስምህ ማን ነው ዙዌር ማለት ምን ማለት ነው ዙዌር ማለት ተላላኪ አንተም ተላላኪ ኦሮምኛ ትችላለህ አልችልም ለምን ችሎታ የለኝም
አልተማርክ አልተማርኩም አልተማርኩም። ኦኬ እንዴት አልገባሁም። ኦኬ አንተ አማራ ነህ? ኦኬ እንደዛ እሱስ ጉራጌ ነው እሱ? ኦኬ እሱስ ስልጤ እሱስ ወላቦ እሱ ወላቦ ጦሶ ወላቦ ስልጤ ጉራጌ ብዙ እንትናዎች አሉ ማለት ነው። ኦኬ እናንተ በቃ ኦልጃለቱ ፍቅር አለና በቃ አይ ያለቱ ተገኛ እጆሌን እኒ ጉራጌ እኒ ስልጤ እኒ አማራ እኒ ትግሬ ውቶ አከሲቶል ቡሬ ነው ጦሴ utuwaliin qoodina kanatti jaalalaan jiraatu dhugaa akka kanatti jaalala qabaachuun namatti tola. Wal jaaladhaa isinillee dhaamsa jedhu isinii dabarsina. Maaliif amma ijoolleen kun saayitii kanatti akka kanatti wal jaallachuun namatti tola dhugaa amantiidhaan kutaadhaan qomoodhaan wal qoqqooduun isinirra hin jiru. Wal jaaladhaa. Gamanumaan dhaamsa jedhu isinii dhaamna. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Boonituub gaa turtiin laga Hora Arsadiitti goone kana fakkaata. Video comedy gara Vine gibbii keessatti isin hojjechaatiin jirra. Post isinii goona wifi sababiin rakkisuuf illee tuttura. Turtiin keessan baay'ee isin jaallanna. YouTube kana share irra nu gootan guddaa isin jaallanna. Haftaamuu lamuu guddaa si galateeffadha karaa kana. Maaf jechuun yeroo hundaa share naa gootee dhugaa view kan naa guddisaa jiru sidha. Kaameraamaanii keenya Miki guddaa si galateeffanna. Mikiyaas kenne jedhama. Guddaa si galateeffanna. YouTube kan subscribe gochuun dagatina. Guyyaa lama booda video biraa walitti deemina. Turtii